Hayyeen akkam jirtu guyyaa irraa kan ammoo akkamittiin saffisa Wi-Fi keenya dabalanna jedhamnu wajjin ilaalla. Egaa siifiin tiubii laayikii, sheerii akkasumas sabiskiraayibii gochuudhaan na bukkee dhaabbadhaa isiniin jechuun barbaada. Hamma xumura viidiyoo kanaatti ilaala akkaataa salphaa ta'een Wi-Fi keessan speedii isaa yookiin immoo saffisa isaa dabalachuu akkaataa isin dandeessa ilaalla gara viidiyootti. Egaa maatiiwwan siifiintu jalqabaa wantoota Wi-Fi keenya saffisaa akka inni hin godhanneef nu ittisan tokko tokko wajjin ilaalla. Egaa Wi-Fi keenya akka inni nu saffifneef wantoota godhan keessaa inni tokko fageenya. Fageenya kana akkamitti sirreessuu dandeenya ree jedhamu wajjin ilaaluudhaaf. Egaa Wi-Fi keessan mana keessaa qabdu yookiin immoo mana keessaa fageenyarra keessanii jiraachuu dandeessu. Kanaafiyyuu raawuterii Wi-Fi keessanii fageenyarra kaa'umannaa bakka isinitti dhiyoo jirutti bakka itti dhiyaatanii fayyadamuu dandeessan tokkotu keessanii baay'ee murteessaadha. Sababni isaas siiginaaliin fageenyarratti waan deemeen hojjenneef raawuterii keessanitti yoo sixxan ispiidii bareedaa ta'e yookiin immoo saffisa bareedaa ta'e tokkoon argattu jechuudha. Kana jechuun saffisi akka isin servisii bareedaa yookiin immoo kwaalitii bareedaan arganne isin gochuu danda'a jechuudha. Inni lammaffaan Wi-Fi keenyatti yeroo namoonni humnaan olitti baay'atan Wi-Fi keenya saffisa dhabuu danda'a, sirreessinee itti fayyadamuu dhiisuu dandeenya jechuudha. Kanaafiyyuu maal gochuu dandeenya? Meeggii bitannee dhaabbata neetworkii provide godhurraa meeggii bitanneen ol namoonni yoo itti baay'atan Wi-Fi keenya saffisa waan dhabuuf namoota muraasa goonee Wi-Fi keenya fayyadamuu dandeenya jechuudha. Kanammoo akkam gooneeti yoo jenne amma akka maamilli ittiin baay'annetti akka namoonni ittiin baay'annetti Wi-Fi keenyatti maqaadhaa fi paaswordii jijjiiruudhaan nama muraasaan servisii bareedaa ta'e argachuu dandeenya jechuudha. Kana jechuun Wi-Fi'n yookiin immoo intarneetii keessan yeroo namni humnaa olitti baay'atu carraan hojjechuu isaatii baay'ee gadi bu'aa waan deemuudhaaf namoota baay'eedhaan isin hojjechuu dhiisuu danda'a. Hubachiisa garuu kun meeggii isin bitattan irratti hundaa'eeti. Yoo meeggii guddaa bitattan ta'e namoota baay'eedhaan fayyadamuu dandeessu. Yoo meeggii xiqqoo bitattan ta'e immoo namoota muraasaan fayyadamuu dandeessu jechuudha. Kanaafiyyuu fageenyii fi namoonni itti baay'achuun Wi-Fi keenya akka inni humna hin godhanne gochuu danda'a jechuudha. Kanaafiyyuu isaan kana sirreessuu qabna jechuudha. Inni sadaffaan Wi-Fi keenya saffisa bareedaadhaan akka inni hojjetu kan nu godhu keessaa tokko sababa namni itti baay'ataniif yookiin immoo naannoo keessan namoonni jiran appilikeeshinii adda addaadhaan paaswordii keessan cabsanii waan seenaniif isaan irraa of ittisuudhaaf jecha paaswordii keessanii fi maqaa keessan dhoksuudha jechuudha. Dhoksuu yeroo jedhamu immoo appilikeeshinii fayyadamanii warra isin jalaa cabsan sana Wi-Fi'n akka isaan ittiin argamneef username isaa search yeroo godhan akka inni hin dhufneef paaswordii dhoksuun hin danda'ama jechuudha. Viidiyoo kana wajjin ilaallatu hojjedheeraa isa seentanii siifiin tiubii jalaa ilaaluu dandeessu. Yoo gara fuulduraatti akka inni isin hojjetamu barbaaddan immoo akkaataa ittiin Wi-Fi dhoksuu danda'an isiniin hojjedha irra deebi'ee jechuudha. Kanaafiyyuu akkas gochuudhaan ispiidii bareedaa ta'e tokko argachuu hin dandeenya. Yoo kun immoo incima jedhameef immoo kanarras kan darbe immoo gara raawuterii keenyaa seenuudhaan akkaataa salphaa ta'een seetingii tokko sirreessuudhaan ispiidii bareedaa argachuu dandeenya jechuudha. Egaan kan ammoo akkamitti goona PC keessaniin yookiin immoo moobaayila keessaniin akkaataa salphaa ta'een mana keessan teessanii Wi-Fi keessan saffisiisaa akka inni isinii dabalu gochuu dandeessu jechuudha. Kanaaf iyyuu jalqaba maal goona Wi-Fi keenya connect godhanna moobaayila keenya irrattis yookiin immoo PC keenya irrattis akkaataa margaa jirtan kanaan an PC koo irratti connect godheeti kan hin jiru. Isin immoo moobaayila keessan irratti connect gochuu dandeessu. Erga connect gootanii booddee akkuma yeroo darbe isinitti hime browserii tokko banattu kan intarneetii ittiin fayyadamtanii. Fakkeenyaaf amma kunooni browserii Chrome waan fayyadamuuf Chrome banadheera. Garaagararraasaa kana search iddootti waa godhan search baarii jira. Asirratti amma lakkoofsan isinitti himu kana barreessina jechuudha. Lakkoofsi kun 192 tuqaa 168
tuqaa tokko kun maalidha? Default gateway jedhama. Mana keessan raawuteriin gosa baay'eetu jira. Raawuterii jiru keessaa tokko qabdu sin mana keessaati. Egaa raawuterii keessan kana keessa seentanii konfigureeshinii tokko sirreeffachuudhaaf akkaataatti dhossanis ta'e, akkaataatti paaswordii jijjiiranis ta'e, akkaataatti adimiinii isaanii jijjiiranis yoo gochuu barbaaddan lakkoofsa kana barreessitaniiti gara moodeemii keessanitti kan seentan. Lakkoofsi kun default gateway jedhama. Moodeemii kamiyyuu ittiin seenuudhaaf lakkoofsa kanatti fayyadamtu jechuudha. Kanaaf iyyuu gara iddootti searchii godhan kanarratti 292 tuqaa 268 tuqaa tokko erga barreessitanii booddee hin cuqaastu jechuudha kanarratti. Egaan akkuma beekamu qixa kana login pageetu isinii dhufa. Addana irratti kan isin username fi passwordii guuttanii username isarrattis passwordii isarrattis adminii jettaniiti kan isin kana lamaan irratti barreessitanii moodeemii kamiyyuu haa ta'u kan mana keessan jiru admin jettanii galtu. By the way adminii kanas jijjiiruu dandeessu. Akka namni tokko herregaa wifi keessan connect ta'ee silkii isaa irra jiruuf akka barbaade galee kana jijjiiruu akka hin dandeenyeef isin galumsa kana username kana admin isa ture gara waan barbaadanitti jijjiirrachuu dandeessu jechuudha. Amma afaan kana waan hin jijjiirreef admin dha waan hin galuuf username isaa irrattis admin, password isaa irrattis admin barreessaa jechuudha. Admin password isaa irrattis admin jennee barreessina. Addasii login kan jettu goodaa kana jirti, achirratti login goona. Egaa maatiiwwan Siifin Tube akkaataa kanaan peejii kanatu isinii dhufa erga seentanii booddee kan inni isinitti agarsiisaa jiru akkamittiin saffisa wifi keessanii akkaataa isinitti dabaluu dandeessanidha waan ta'eef jalqaba irratti wifi keenya connect godhanne erga kanaan booddee 292.268 tuqaa tokko inni Chrome irratti barreessine bakka search godhanitti click gaafa goonu yookiin enter gaafa goonu password nu gaafate. Password isaa irratti adminii guunne qubee xixiqqaadhaan erga kanaan booddee gara kana nu fide jechuudha. Egaa asirratti kan configuration kana yookiin immoo saffisa wifi keenya dabaluudhaaf addana irratti kan configuration hojjennu. Egaan akkuma beekamu gararraa kana filannoowwan baay'eedha kan jirani. Staatusiin jira, wizardiin jira, setupiin jira, advancing jira, servicein jira, freewheeling jira, maintenancein jira. Warra danirratti barreeffamanii jiran kana keessa isin service ishee jedhamtu kanatti buutu jechuudha. Servicii gaafa isin cuqaastan akkuma beekamu karaa harka bitaa filannoowwan baay'eedha kan nu dhufanii. Filannoowwan nu dhufan keessaa DNS kan jedhamtu goodaa kana jirti. DNS kana irratti kilik yommuu goonu kunoo bakka kana nu dhufa. Maatiiwwan Siifin Tube asirratti kan nuti lakkoofsa amma isinitti barreessu yookiin immoo lakkoofsa amma isin addana irratti isin argitan guute kana isinis akkaataa manni jiru kanaan moodeemii keessan irratti guutuudhaan saffisa wifi keessanii dabalamee argachuu dandeessu jechuudha. Kana jechuun DNS jedhama. Faayidaa DNS kana haasa'uudhaaf DNSin maaliif isin fayyada? Akka carraa ta'e gaafa konfigarii godhan akka carraa yoo lakkoofsi kun hin guutamne ta'e lakkoofsi gosi gara biraas jira description box irra isiniin kaa'a. Yoo lakkoofsi kun asirratti hin guutamne ta'e si'a baay'ee isa kanarra taa'ee kan inni dhufu DNS automatically irraa gaafa konfigarii ta'u garuu asirratti fiduudhaan lakkoofsa maddan irratti argitan kana barreessan ergasii booddee apply change godhu jechuudha. DNSin kun faayidaan isaa yeroo baay'ee PC keenya irratti hojjete ergasii immoo mobaayila keenya irratti hojjetu. Yoo mobaayila nama tokko irratti hojjete mobaayila nama tokko irratti hojjechuu dhiisuu danda'a. Kana jechuun DNSin kun hin guutamne jechuudha. Saffisa bareedaa ta'een ol qixxeessee neetworkii sharing goone warra kaaniif jechuudha. Kanaaf iyyuu PC keenya irrattis bilbila keenya irrattis akka hojjetuuf DNS waani DNS2 DNS3 kana akkaataa maddan irratti argaa jirtaniin guutuudhaan apply change gootu jechuudha. Immoo kana guutan spacein qabu tuqaan gidduu jiru kana guutuudhaan apply change gootu jechuudha. Gaafa apply change gootan hin fudhata jechuudha. Kabajamoo dhaggeeffattoota maatii Siifin Tube irra deebi'uudhaan lakkoofsa gara biraan isinitti agarsiisa. Lakkoofsa 88 kanarraa balleessuudhaan lakkoofsa gara biraas guutuu dandeessu jechuudha. 213 tuqaa 55 tuqaa 96 tuqaa 166 kana DNS isa jalqabaa irratti guutu DNS isa lammaffaa irrattis isuma kana guuttanii garuu dhumisaa garaagar ta'a jechuudha. 213 tuqaa 55 tuqaa 96 tuqaa
448 erga guuttanii booddee isa dhumaa irratti kana yoo dhiistanis rakkoon qabu. Erga kana guuttanii booddee apply change gootu jechuudha. Erga apply gootanii akkaataa kanaan apply gootanii qabataa hin fudhataa jechuudha. Edda akkasii ta'e booddee maal gootu? Speedii keessan cheekii gochuu dandeessu. Speedii keessan immoo akkamitti cheekii gootu? Asirra dhufuudhaan kan ittiin speedii testii godhan gosa baay'ee jira. Okilaan jira keessaa achi keessaa tokko. Okilaa speed testiin jira. Achirratti kilik gochuudhaan search godhe ergan isinii fide isa jalqaba irratti isinii dhufu kanarratti kilik gochuudhaan speedii keessan go'ettanii akkaataa kanaan uploadii fi downloadii isaa lakkaa'ee isinitti agarsiisaa jechuudha. Egaa maatiiwwan siifintiyu akkas gootanii saffisa wifi keessanii akkaataa salphaa ta'een dabalachuu dandeessu jechuudha. Kana malees namoonni baay'een wifi keessan dachaadhaan dabaluuf jedhanii yemmuu isaan ittiin informationii sirriin taane namaa kennan jira. Kana jechuun wifi keessan isa bitattaniin ala gara biraa waan isinii dabaluun qabu dachaan ta'u inni kun soba galumsa irratti jalqaba jedheen ture. Kanaaf iyyuu akkaataa kana gootanii paaswordii keessanis jijjiirachuu dandeessu. Bakkuma amman isin irratti agarsiisetti saffisa wifi keessanis dabalachuu dandeessu. Waan dhaggeeffattaniif galatooma. Yooyaa. I get up.